شاء الله ندقيس ساديادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرتو ولينكيا jirtani jabaatanii mee akkam fayyaana amantii fi kutaanu dooliin koonni nagaa isin gaafadhee jira. Jirtanii mee akkamiin nageenyi badhaadhaa isiniin jedha hordoftoota koo bakka jiraattanii isiniin jedha walumaa galatti jiraachuu keessan akkan isin fayyaa qabaattan ni beekaa. Alhamdulillahi ka summa alhamdulillah. Hadda ammoo inshaallatiin viidiyoo gabaabduu takka isin irratti odeesseen dheeressu inshaallah. Fidii rabbiitiin abdii rabbiitiin sagaleen kan kun dhagama inshaallah. Fidii rabbiitiin abdii rabbiitiin Ummu Faaris chaanaala Ummu Faaris jedhu warri achi jirtanii akka dhuftanii gara chaanaala qaama miidhamtoota yatiimaa fi qaama miidhamtoota akka jedhu sanii dhuftanii akka keessattuu batalayyi amaanaa rabbii isinirra kaawwadha. Isarratti kana jabeessitan fedhii rabbiitiin gargaarsa keessaniitiin rabbii gaditti isin qabaa jechuudha. Uummata Oromoo bal'aa jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa yatiima yoo jennu amantiin filanne kutaan hin qoonne waluma qabaanii jechuudha. Bakka jirtan hunda waan kana guddistanii akka irratti hirmaattanii seeraan gumaacha gara hajamtaniin gumaacha dalagachuu aarsaa kafaluu qabdanii jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Maaliif jennaan wanni waa hedduutu waan kana nama kakaasaa. Tokkoffaa biyya keenya keessatti abbaa qabeenyas ta'uu mootummaas ta'uu baay'ee gargaarsa keessattuu ijoollee yatiimanii irratti hundaa'u jechuudha. Sanumaafuu yaa'anii injira ka miskiina gargaara san irratti yoo nullee chaanaala mataa isaa ka gargaarsa yatiimaa fi qaama miidhamtoota yookaan miskiina waan qabne wanni akkasii ni dalagaa jedhee inshaallatiin fedhii rabbiitiin yoo isin na guddistanii akka chaanaalli kun kama jira qofaan haa ta'ee na guddistanii fedhii rahmaaniitiin akkasitti kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Takka gara miidiyaatti dhufee yookaan waa isin gaafadhe hin beeku jechuudha. Amma mootu rabbiin bira isin geeffadhe isin gaafachuu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan anas waan naka kaasitu jira waan ta'eef waan kana wajjin akkanaaf waan hin taane iyyuu ilaalaa ooltanii mitiire. Kanaafuu sadaqaan garan hin beekamneen akka isin seentu jechuu barbaadeeti. Mata duree chaanaala kanallee akkuma argitanitti walii sheer gootanii wal jajjabeessitanii chaanaala kana guddiftanii gara biyyaas imalchiisuu dandeettanii maatii yatiimaa akka inni birriin isaa bahee mallaqni isarraa dhufu yatiima bakka jiru irraa nuuf eertanii akkasitti guddisnaa jedheeti karoora akkasiitiin lafaa ka'ee jechuudha. Akka isin na jajjabeessitaniin tokkoffaa namni tokko yuutuuba dalagee cadhisee lafuma ol ka'ee hadhuma tana birriin haruu jechuudha. Kanaafuu yuutuubicha fakkeenyaa fi kan Ummu Faaris jedhu sanni qabaa. Haa ta'u ammoo kan irratti dalaguu qabaa wanti jedhu wayii waan keessa kiyyatti wanti uumame waan jiruufi namuu akka itti yaaduutu jira. Akkaataa ilmi namaa kun akka tokkochatti yaadu jechuudha. Saniifuu anallee wanta na kakaase tokkotu jira waan ta'eef kanarratti akka inshaallah galmaan nageettanii isiniin jedha. Oromoo bal'aa ummata musliimaa ummata kiristaanaa waaqeffata odoo hin jenne jechuudha. Viidiyoo kanas akka gaddiisee ilaaltanii walis sheer gootanii yuutuubicha san jala akkuma viidiyoo gabaabaa shoortii hin geenne wayiitu jira. Viidiyicha san haadha manaa afurirraa abbaan manaa maatii baay'ee irraa amrii ta'ee jechuudha. Viidiyoo sanirra hundaa'ee gadhiise dhugaa dubbachuuf fi viidiyoo dhedheeratu jira. Akkasitti inshaallah biiznillaahi isin fedhii rabbiitiin isin na jabeessuu qabdanii isiniin jedha. Tokkoffaa sa'aatii nama gaafata, sabskraayibii nama gaafata, harkaa gatii hin kennitanii. Kanaafuu sadaqaa garan beekniin akka isin seentu sabskraayib godhaatii bira kutaa jechuudha. Viidiyoo isarratti gadi dhiifamullee akka sa'aatii herreeguuf viidiyoo isarra gadi dhiifame xumuraa jechuudha. Inshaallah yerootti viidiyoo gabaabsuu yaalee isiniif gadhiisa. Viidiyoon fakkeenyaaf daqiiqa 10 ol baay'ee daqiiqa 8 gad baay'een herreegu waan ta'eef daqiiqa 15 akkasitti irratti yoo haalli naa mijate irratti isinii dalage isiniif gadhiisa fedhii rabbiitiin inshaallatiin. Akkasii namni keenya yeroo baay'ee miskiina gargaara.
anis soo akkana godhu hin qabu waan danda'e tokkon jedhe isiniif qabadhee dhufee jechuudha chaanala kana haaraatti isinii fidee akkasii na jajjabeessaa Oromoo tiyya bal'aa na jabeessaa wallaahi na jabeessaatiin inshaallah fidii rabbiitiin chaanalli kun kiyya qofaa miti keessan hunda ka Oromoo bal'aatii karakkataa bal'aatii ka yatiimaati akkasitti beekaa deemaa isiniin jedha na jabeessaatiin chaanala keessan hin jabeessaa tokkoffaa ana irratti dalaytu jabeessuudha tokkoffaan chaanalli keessanii jaalala Oromoo bal'aatii miskiinaa fi yatiimaa fi qaama miidhamtootaati akkasii jechuudha kanumaafuu akkasitti tokkoffaa namni tokko waa sadaqachuu fi dirqama birrii kennuu dirqama nyaata nyaachisuu dirqama kan godhu miti sadaqaa jechuun akkanaatu nu mataan ishii sadaqaadha namni gaafa dhufee kana jabeesse galiin isarraa galu isin tulaale waan ta'eef ofiin hin guddanne waan ta'eef akkasi gargaarsa isinii ta'aaf gargaarsa yatiimaatii fi gargaarsa miskiinaatti jedhamee waan banameellee irratti hojjetamuu fi akkasitti sadaqaa akkasitti argattanii isiniin jechuu barbaadeeti walumaa galatti inshallah fedhii rabbiitii rabbiin na gargaaru isinis na gargaara jechuu barbaadeeti akkasii mallattoo subscribe jettu tuqaa deema mallattoo bilbilaa san jechuudha obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yoo argitan wanna chaanala kana irratti dhufu argitan bira hin darbina isiniin jedha akkasii akkana jajjabeessitan ammoo Oromoon bal'aan abdii irraa qabaa jechuudha isin jaalladhaa isin kabaja akkasii horaa bulaa deebanaa isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh